Tolee, akkam jirtu hundumti keessanii aan Saamu'eeliin jedhama. Egaa viidiyoo keenya jalqabaa irratti namoonni baay'een koomentii nuu laattanii jirtu, jabaadhaan hojjettanii jirtu. Galatooma isiniif jecha guyyaa har'aa immoo viidiyoo haaraa isinii qabannee dhufnee jirra. Viidiyoon kunis yeroo kan eeggatee fi akkasuma baay'ee haalaan barbaachisaa kan ta'e keessumaa barattootaa fi namoota hojiirra jiraniif haalaan baay'ee barbaachisaa kan ta'e isinii qabannee dhufnee jirra. Innis akkaataa itti fayyadamaa fi akkamittiin akka bilbila keenyarraa iimeelii banachuu dandeenyudha. Egaa iimeeliin gabaabaatti barattootaaf haalaan baay'ee kan barbaachisu akkuma namni bilbilaa yookiin immoo ID'n isin barbaachisu iimeelii qabaachuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaa galmeewwan garaagaraa akkuma beekamu karaa onlaayiniitti kan isaan xumuramaa jiranii iimeeliidhaan galmaa'uudhaaf immoo iimeelii qabaachuun dirqama jechuudha. Akkasuma karaa ejensiidhaan erga xumuree baane immoo karaa ejensiidhaan mooraa keessatti illee mooraa keessa utuu jiru yookiin immoo barnootarra utuu jiru karaa ejensiiwwan garaagaraa hojii galmaa'uudhaaf akkasuma hojii tokko argachuudhaaf iimeelii qabaachuun dirqamaadha. Akkasuma hoteelota garaagaraa buufannee itti fayyadamuudhaaf iimeeliin dirqamadha. Akkasuma onlaayinii koorsiiwwan garaagaraa jiran appilaayii goonee koorsii tokko fudhachuudhaaf iimeelii qabaachuun dirqama. Inni kan biraan immoo iskoolaarshiippii kan barbaannu yoo ta'e iimeelii fayyadamuun dirqama jechuudha. Karaa iimeeliitiin namni kan isaan kontaaktii nu godhani. Kanaaf iimeelii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Erga xumurree baane immoo akkuma isin jedhe mooraa keessatti amma eegziit egzaaminii akkasuma galmeen tokko waan jiruuf inni kun illee karaa iimeeliiti jechuudha hundisaa. Erga baane immoo vaakaansii hordofuudhaaf iimeelii wanti hundumtuu akkuma beekamu onlaayiniitti deebi'aa jira. Vaakaansiin hojii kan inni ba'aa jiru onlaayinii akkuma beekamu galmaa'uudhaaf iimeelii qabaachuun dirqama jechuudha namni kamiyyuu. Karaa infoormeeshinii nuti iimeelii irratti qabnu sirriitti beekuutu nurra jiraata jechuudha. Iimeelii sirriitti beekuutu nurra jiraata. Kanaaf guyyaarraa akka itti iimeelii banannuu fi bilbila keenya irraa jechuudha akka itti iimeelii banannuu fi yoo paasoordiin nu jala bade akkamittiin forgeet godhachuu akka dandeenyu faayila karaa iimeeliidhaa akkamittiin erguu dandeenya isa jedhuu fi faayila karaa iimeelii nu ergame immoo akkamittiin baasnee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isa jedhu gabaabaatti waa'ee iimeelii kan ilaallatu jechuudha. Kallattiidhaan gara iimeeliitti gara viidiyoo keenyaatti utuu hin darbine viidiyoo kana sheerii laayikii gochuudhaan akkasuma immoo waan qubna garaa ilaaluu yoo barbaadan immoo karaa yuutuubii kanaa viidiyoowwan babbareedoo qabannee isinii dhufaa jirra waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheerii gochuu hin dagatinaa isin jedha. Kallattiidhaan gara viidiyoo. Kallattiidhumaan bilbila keenyarraa jiimeelii kan jedhu barbaanna jechuudha. Jiimeelii erga baasnee booddee yoo akkaawuntii kan biraa hin qabnu yoo ta'e iddoo kanatti mallattoo yuuzeriitu jira. Mallattoo yuuzerii yookiin immoo mallattoo fuula namaa kan fakkaatutu jira. Achirraa isa erga tuqnee booddee addi akkaawuntii kan jedhu jira jechuudha. Addi akkaawuntii googiliidha. Kan googilii waan ta'eef jechuudha. Iddoo kanatti gadi buunee kireet akkaawuntii kan jedhu hin tuqna jechuudha. For my person. Isa booda maqaa jalqabaa galchina jechuudha. Maqaa keenya jalqabaa erga gashinii booddee fakkeenyaaf kan abbaadhaa dirqama miti jechuudha. Yookiin immoo fedhii keenya yoo barbaanne gashina yoo barbaanne immoo dhiisna jechuudha. Akka kanattiin maqaa abbaa keenyaa gashinaa jechuudha. Erga gashinee booddee next. Erga next goonee booddee iddoo kanatti guyyaa dhalootaa waan isin beekuu qabdan iddoo kanatti umuriin keessan 18 fi isaa ol ta'utu irra jira jechuudha. Guyyaa dhalootaa kanatti jenderii filachuutu irra jiraata. Yookiin immoo saala keenya jechuudha. Iddoo kanatti googiliin ofiisaatiin kan jenereetu nu godhu hin jiraata. Yoo barbaanne immoo ofii keenyaan kireet yeroo jiimeel adrees jedha. Iddoo kanatti yoo barbaanne googiliin jenereetu nu godhe qabannaa yookaan achi immoo ofii keenyaan fakkeenyaaf yoo hin qabamne ta'e kallattiidhaan na dabarsa jechuudha. Yoo qabameera ta'e garuu ziis yuuzerneem haasteeken jedha. Kan biraa yaaluutu nurra jiraata jechuudha. Amma kallattiidhaan waan fudhateef gara paaswordiitti deemne paaswordiin nuti gashinu immoo qubee kaapitaalidhaa fi ismool leeterii lakkoofsaa fi akkasumas ispeeshaal karaakterii yookiin immoo mallattoo akka aattii tuqaa garaagaraa fayyadamuudhaan paaswordii strong ta'e kireet godhannaa jechuudha. Next jechuudhaan iddoo kanatti veerifaayidii ta'uudhaaf kallattiidhaan yeroo tokko lakkoofsa bilbilaa malee iskiippii jechuudhaan lakkoofsa bilbilaa malee banamuu ni danda'a garuu veerifaayidii miti. Iimeeliin kun hojiiwwan tokko nu hojjechuu hin danda'u jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti adda gochuun dirqama jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa nuti gashinu iddoo kanatti next tokkodhaan lakkoofsi kun lakkoofsa kanaan iimeeliin banamee jira jechuudha.
Amma immoo kallattiidhaan maaltu jira piroofaayil piikcharii keenya jijjiiruu yoo barbaanne ammas footoon hin jiru ta'e maqaa qubee jalqaba maqaa keenyaan jira jechuudha. Qubee jalqaba maqaa keenyaa jiru sanaan erga tuqnee booddee akka kanattiin gara Google akkaawuntiitti seenna. Google akkaawuntii erga seennee booddee personal information kan jedhu hin jiraachuu jechuudha iddoo kana. Akkuma isin argaa jirtanii iddoo kanatti piroofaayil piikcharii kan jedhu qubee jalqabaa maqaa keenyaan jira jechuudha. So erga isa tuqnee booddee amma footoo filachuu dandeenya jechuudha. So addi piroofaayil piikchariidhaan yoo barbaanne kan mataa keenya from device kan jedhu kana tuquudhaan yookaan achi immoo illustrationii waan barbaanne jechuudha. Kanattiin waan ofiisaatiin jenereet godhu waan jiruufi kallattiidhaan isa filanne yookaan achi immoo bilbila keenyarraa isa kanatu filatamaadhas bilbila keenyarraa footoo gashanna jechuudha. So akkuma jirrutti footoo ka'uu dandeenya. Barbaanne immoo bilbila keenyarraa akkanattiin footoon ka'e waan hin qabuufi fakkeenyaaf footoo kana yoon galchee akkuma isin argaa jirtan upload godhee gaafa xumuru akka kanattiin saayizii isaa filachuudhaan next jennee save goona jechuudha. So akka kanattiin amma piroofaayil piikcharii galee jira jechuudha. So tole amma immoo akkamittiin faayila namaaf erguu dandeenya karaa iimeelii isa jedhuu fi kallattiidhumaan gara iimeelii keenya yookiin immoo jiimeelii erga banannee booddee akka kanattiin fuula jalqabaarra kan nuyi jiru kompoos kan jedhu kanatu jira jechuudha. Iddoo kanattiin erga isa tuqnee booddee gararraatti from kan jedhu maqaan iimeelii keenya hin gala. Tuu kan jedhu immoo nama iimeelii gara itti ergaa jiru sana jechuudha. Iimeelii irratti ergaa jiru sana hin gashina jechuudha. Iddoo kanatti fakkeenyaaf iimeelii kan biraa waan hin qabuufanii kanaan gara iimeeliin itti ergaa jiru jechuudha. Inni kun haaluma kanaan iddoo kana subject iddoo jedhu kanatti immoo mata duree wanta ergaa jiru fakkeenyaaf iddoo kanatti email check kan jedhu akka mata dureetti seenaa jechuudha. So kallattiidhaan yoo faayila erguu barbaanne immoo iddoo kanatti attach faayil kan jedhu iddoo kana waan jiruufi kallattiidhaan bilbila keenya keessa seenuudhaan viidiyoos haa ta'u faayila garaagaraa erguu dandeenya jechuudha. Akka kanattiin filannaa. So barreeffama ta'e immoo iddoo kanatti akka kanattiin barreessine inni kun mata duree isaati. Iddoo kanatti immoo faayila barbaannu kallattiidhaan bilbila keenya Google Drive'n immoo iimeelii keenya irratti faayila nuti kanaan dura seef godhannee jira jechuudha. Innis maal akka ta'e yeroo biraa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebina. So akka kanattiin iddoo kana erga tuqnee booddee deemeera jechuudha. So kallattiidhaan iddoo kana jira. Yoo ilaaluu barbaanne iddoo kana sarara sadii kana erga tuqnee booddee send kan jedhu jala erga gaafa dhufnu email check kan jedhu kun akkuma isin argaa jirtanii saamii jedhee iimeelii kanaaf seeneera jechuudha. So iddoo kana argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan immoo karaa iimeeliidhaa kan nu gal immoo akkamittiin argachuu dandeenya isa jedhuuf immoo eessaa argachuu dandeenya isa jedhuuf immoo inboxii jalaa argachuu dandeenya jechuudha. Gaafa namni karaa iimeeliidhaa faayila nu ergu yookiin immoo ergaa tokko nu ergu inboxii kan jedhu jira. Inboxii jalaatii argachuu dandeenya jechuudha. So kana fakkaata akka salphaatti gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kana laayikii sheeriidhaaf akkasuma sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo kan biraadhaan wal agarruutti baay'ee.